السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كبجمتو تاف جالتمتو تهدفتو تا مدولا ميديا كان سجنتا تامسس كالتي ودفا جرتن وإبالي روبي رتكي سايو دم داندي والقبتي حواس نيرو ما كانت منين هدو مقاجرني مال قوا قبدني وري مدولا بيجين مال هجا چارتني حواس كي نمان دب بسني كان جدو يارون نددا دفا جرني وانون دافو سجنتا كي خنين هدفا جرتن أما سر دبي غلطو مالفادا سننجدا كي سايو واي حواس keenya magaalaa Roobeeti wal qabatee akkasuma mootuu daandileen Oromiyaa keessatti maal fakkaata kan jedhu yaaduu tokko kallattii adda addaatiin argaa jirra. Especially ijoolleen naannoo kanaa bayan hedduun isaanii walumaa galatti ijoolleen naannoo Baalee jechaadha. Peejii Maddolaa jala koomentii barraa ture argeen jira. Telegiraam keessaan inboksiidha yaadota barreeffamaa turan argeen jira. Akkasuma marsaalee hawaasummaa isaan biroo kanneen tiktook irratti sagantaaleen kun wal harkaa fuudhamee deemamaa jira jechaadha. Kana dhaabbachuudhaan Maddolaabun peejii xiqqaallee ta'uu hawaasa keenyaaf gurra kennee hawaasa dhageeffachuu akkasumas wantoonni deemamaa jiran especially armaan dura goloolee adda addaa keessatti waa'ee ispoortii irratti waa'ee dargaggootaa irratti taalentii qaban irratti akkasuma immoo rakkoolee Oromiyaa keessa jiran kallattiilee adda addaatiin gara foddaa Maddolaabun miidiyaatiin jiddu galeessummaa hawaasaa dhaabbachuudhaan kan isin biraan gahaa turre ni yaadatama. Gaafiin keessan hedduun isaanii gaafii sirriitii gaafii gaafatamuu qabu namoonni hedduun gaafachaa turtan gaafachaa jirtan jechaan. Maddolaabun peejiin amman tanatti yeroo muraasaaf xiqqoosi adabbii jala waan jiruu fi gara seenuu hin dandeenye irra iddoo ammoo waan Oromiyaa keessa jiru keessaayyuu waa'ee dhimmoota magaalaa Roobeetii wal qabatee Goobbaa wal qabatee dhimmoota daandii wal qabatee gandoota baadiyyaa naannoo magaalaa Roobee wal qabatee jiran hunda isaa guyyaadhaa guyyatti odeessa adda addaa argaa jirra. Hawaasni yaada adda addaa dabarfataa jira. Marsaalee hawaasummaa irrattis akkasuma argaa jirra. Keessaayyuu waa'ee daandiitii wal qabatee yeroo ammaa kanatti manneen hedduun diigamaa jiraachuu isaa manneen adda addaa kallattii adda addaatiin diigamuu isaa san caalaa immoo baadiyyaa sadarkaa baadiyyaatti illee daandiileen gurguddaan jiraachuu isaa dhuguma dubbachuu waa hedduu argaa jirra jechaadha. Waa'ee magaalaatti isin deebi'a keessaayyuu magaalaa Roobeedha. Jalqabumarraa kaasee gaafa waggaa 15 akkasii of duuba deebinee jennu gaafa ispaaltiin magaalattii galeerraa jalqabee jechaadha. Gaafa ispaaltiin galus hawaasni kuni daandii kanaan wal qabatee namoonni hedduun akkuma beektan keessaayyuu namoonni magaalaa san jiraatanii fi naannawa ishee taatan hedduun isaa kan beeku jechaadha. Daandii kanaan wal qabatee namoonni hedduun yeroo hedduu daangaa dhiibamee ture keessa seenee ture jechaadha. Waan misoomaati waan hawaasa fayyadu waan hawaasni itti fayyadamu jechuudhaan dhimma daandiitiin wal qabatuun yeroo sanitti hawaasni keenya yeroo lafti gahaan jirtutti wayitii qaala'insi lafaa akkanatti hin jirre qaala'insi jireenyaa hin jirretti namni keenya lafa isaa gammadee dallaa karaarraa diigeetiin duuba siqfachaa ture jechaadha. Erga daandii sirraa'ee ispaaltiin galeen boodatti immootu namoota fuuldurarra jiran hedduu isaanii jechaadha akka isaan mana ijaaratan dhiibbaan irra godhamaa ture keessaayyuu yeroo sanitti jechaadha. Yeroo wayyaanee keessatti akka warri daandiirra jiru kan danda'e laamiraan ijaarate kan danda'e dhoqqeen ijaarate kan danda'e citaan ijaarate kan danda'e gamoon ijaarate akka kan daandiirra jiru hawaasni daandiirra jiru kun yoo danda'e mana bareedaa yookaan mootu kwalitii isaa eeggate yookaan istaandardii eeggate haa ijaaramu jedhamaa ture. Nama humna isaatiin waan danda'u ijaaratee jira jechaadha. Kan citaa kaawwates kan sharaa kaawwates waan humna isaa yeroo sani goote godhee jira jechaadha walumaa galatti. Booda irratti jechaadha erga wanti kun kaawwameen boodatti osoo manni hin ijaaramii yeroo sanitti pilaaniin hedduun isaa akka waan sirrii ta'etti hawaasni ofitti himee jira jechaadha. Maaliif daandiin kanaa ol bal'achuu hin danda'uuf duratti daandiin kun ammaan boodatti sirraa'ee jira ispaaltiin galee jira hayni namaa hafu hagas jedhee murteeffamee jira jechaadha. Namoonni hedduun pilaanii waan tureef yeroo sanitti jechaadha. Har'a ammootu waggaa 15 booda deebi'eetiin namoota yeroo sanitti hagarraatti gibira kafalaa jiran hedduun isaanii gibira kafaluun dirqama gibirri ni kafalama. Garuu erga gibirri kafalamee fi pilaanii qabaatee saayit pilaanii qabaatee taaksii biyya saniif kafalaa jiraate akkasuma ammootu gaafa duraa daandiin kun tolfamu duubatti siiqee lamuu ammootu erga daandii sun as biran darbu jedhamee bifa onnachiistuudhaan hawaasaan akka ijaaruuf dirqaa turan namoonni ijaaruu hin dandeenye ni kaatan jechuudha. Yeroo sanitti rakkoo gurguddaa ture jechaadha. Namoonni hedduunis san sodaadhaan mana gaarii ijaarates jira. Humna isaatiin waan ijaarate qaba jechaadha. Maalirra dhaabbatee waan san ijaare kan jedhuufi yeroo sanitti wanti ture mana ijaaraa dirqama warri dura jirtanii fi warri bilookii lammaffaarra jirtan ijaaruu danda'uu qabdani yoon ijaarre irraa kaatan kan jedhu ture jechaadha. Akkasuma immoo dallaa qarqaa ture hedduu isaanii diiganii qorqorroo deebisaa turan jechaadha. Dallaa qarqaa ture hedduun isaa diigamee qorqorroo yeroo ta'aa ture jechaadha. Qorqorroo bifa itti dibuudhaan sanuu halluu dibame jechaadha. Kanaaf hawaasni abdii sanarra ka'uudhaan
manoota hedduu pilaaniin ammaan boodatti nan tuqu gibiran kafalaa jira kan jedhu sammuu isaatiitti waan himeef daandii irratti mana gaggaarii kan ijaarantu jira humna isaatiin jechaadha. Abdii waan taateefi har'a immoo waggaa 15 boodatti magaalaan dhuguma saffisni hawaasaa guddina magaalaa ni dabala heddumminni hawaasaa ni dabala kan jedhu yaadota jiddu galeessa godhanneessuu yoo dubbanne magaalaan roobee tana haalli ittiin seef godhuu danda'amu ni jira namoota hedduu irraayis yaadota adda addaa argaan ture jechaadha. Magaalaan roobee haayiwee gurguddaa yoo xiqqaate 4-5 kan qabdudha. Ispeeshaalii karaa saambituu irraan ol seenu karaa dugda duuba naannoo istaadiyoomii Maddoolaa duubarraan karaa mana barumsa Gaalamaatiin darbu akka haayiwee guddaatti yookaan konkolaataan gurguddaan baasni gurguddaan darbutti yoo itti fayyadamne akkasuma mootu karaa mana barumsa Zeebbalaa yookaan mootu naannoo buufata humna elektirikaa irraan kallattiidhaan daandii darbu ni jira. Daandii sanis immoo yookaan mootu karaa charchii guddicha magaalattii roobee dugda duubarraan buufata raadiyoo kan duraanii irraan duuba sanirraan kan darbu ni jira. Haayiwee sanis yoo fayyadamne konkolaataalee gurguddoo konkolaataalee keessaa baasa gurguddaa magaalattii qaxxaamuranii deeman karaa sirraan kan gobbaa dhufanis haa ta'u kan roobeen keessaa dhufu haa ta'u karaa duubaa haayiwee gurguddaa kanatti yoo fayyadamne kan jiru yaada hedduu ture jechaadha. Yaada sababii yaada kana filates namoota hedduu irraa akka odeeffannoo argaa jirutti yooma daandiin kun kana caalaallee kabal'atu taate haayiween gurguddaan magaalota marsanii deeman kun hanga dirqicha ganda kabiira shaayyaa haayiwee kana duubarraan itti fayyadamuudhaan haayiwee kana duubarraan itti fayyadamuudhaan dirqicha kabiira shaayyaa bira hoggaagaan immoo walitti akka inni deebi'u haayiwee kana gochuun ni danda'ama kan jedhu yaadota hedduu argaan turre namoonni hedduunis yaada kana invest gataa turan jechaadha. Dhuguma sababbiin yaada kana fidaniif immoo hoggaa gaafannee ilaallu namoota hedduu keessaa odeessa adda addaa gara sooshaal miidiyaatiin argachaa jirrutti sababbiin haayiwee kana filataniif magaalattii keessa illee haayiween kun karaa inni darbuun yoo tuqallee manoota xixiqqoo tuqa manoota xixiqqoo kana yoo tuqe sadarkaa durgoo kennuufillee wantoota tokko salphaadha. Garuu ammootu magaalattii keessa manoota gurguddoo kanneen haalli ittiin diiguu deemu kun ammoo baay'ee ulfaataadha kan jedhu yaada dabarfatan jechaadha. Waan dhageenyee fi waan akka miidiyaatti hubachaa turre yaada hawaasa fuunee qooduun dirqama jechaadha. Haayiwee gurguddaa kanneen itti fayyadamuun maloota yookaan ammootu dandamachuu hawaasa kenna balaa daandiitiin wal qabatee kana jechaadha ni haphisa. Magaalattii jidduu ammoo kan darbu kana konkolaataalee xixiqqoo kanneen akka minibaasii kanneen akka tajaajila konkolaataa yuunivarsiitii haa ta'u kolleejii haa ta'u baajaajii haa ta'u taaksiilee xixiqqoo akkasii kanneen itti yoo fayyadamne salphaa ture kan jedhu yaadonni hedduun deemaa turan jechaadha. Kanaaf yaadni inni biroo immoo hawaasni hedduun sirriidha yaada misooma magaalattii isaanii deeggara. Magaalaan takka pilaanii guddaa qabachuunis waan gaariidha. Garuu immootu yeroon hawaasa kenname kun baay'ee xiqqaadha kan jedhu namoota hedduu irraa argaa jirra jechaadha. Diigamiinsa manaatiin wal qabatee yeroo ammaa kanatti mana diigachuudhaaf diigatee ammootu bakka tokkotti walitti qabachuudhaaf yeroon isaallee yeroo gannaati yeroo baay'ee ulfaataadha. Rooba cima jira yeroo kana keessatti waqtiin isaa dheerachuu qaba hawaasa kana. Wanti diigamaa jiru dallaa miti mana kan jedhan hedduun isaanii jira jechaadha. Dhuguma wanti diigamaa jiru mana jireenyaati. Manootuma daldalaa kan daandii gubbaa kanarrallee warroonnummaan kireeffatanillee akka mana jireenyaatti kan jiraatan hedduu jira jechaadha. Dhawaataan namuutu humna qabu seef gatee osoo lafa jala itti himame humna qabu isaa dandee mallaqa qabu isaa seef godhatee waan tokkotti gabbee naannoo san jijjiirachuu danda'a kan jedhan hedduudha jechaadha. Kanaaf ammas osoo carraan hawaasa kana yeroo dheeressanii kenname kan jedhu yaadota hedduu kan marsaalee hawaasummaatiin argaa turre jechaadha. Kana qofaa miti ijaaramiinsa manaatiin wal qabatee hawaasni keenya dhugumatti G+4 ijaaruu danda'a. Wanti dhagaa jirru G+4 G+5 wantoota jedhaman diizaayinii bareeda. Haa ta'u diizaayiniin bareeda takka magaalaa takkaaf barbaachisaadha. Magaalaa keessumaayyuu jiddugaleessa turistiitiin marfamteedha. Gaarreen baaleetiin marfamtee minjaala gaarreen baalee jala jirtudha. Jiddugaleessa biyyattii keessatti magaalaa keessaayyuu iddoo turistii of duratti akka biyyaatittis abdiin guddaan kaa'ame keessa godinni baalees tokkodha. Magaalota san keessa ammoo magaalaan roobee magaalaa keessummoota keessummeessuudhaaf haala mijooftuu qabdu lafa diriirtuu qabdu manneen amantaa gaarii qabdu haalli qilleensi baqqannoota qilleensaa sadiin keessatti kan argamudha. Kanarra dhaabbachuudhaan carraan magaalaan tuni of duratti qabdu gara turistiitiin guddaadha. Garuu immoo tugaa akkuma jechuuf yaaletti G+4 ijaaruudhaaf hawaasni keenya dhuguma danda'a kan jedhu bifa gaafiitiin waliin mari'achaa ture hawaasni hedduun jechaadha. Argaa irraa sooshaal miidiyaa irratti keessa dhalattoonni naannoo sanii biyyoota adda addaa jiran
muuxannoo biyyoota adda addaa irraa arganis kan qoodan jiranii keessaayyuu haayiweeyin karaa biyyoota adda addaa biyyoota akka UK ilaalanii biyyoota akka Jarmanii keessatti haayiweeyin duraanii manneen duraanii irratti qajeelee jira. Isa manneen sanniin diiguu irraa haayiweeyi naannoo magaalattii irratti kan fayyadamantu jira jechuudhaan yaadota adda addaa kennaadha muuxannoo qabanirraa jechaadha. Kanaaf magaalattiin takka haayiweeyi gurguddaa duubarraa yoo qabaatte jidduu irratti yoo xinnaatellee rakkoon qabu kan jedhu hedduu jira jechaadha. Walumaa galatti keessaayyuu kunis ta'e sunis jechaadha. Hawaasni keenya wanti gochuu qabu yoo jiraate haala bifa qindaawaa ta'een waan amma achillee ijaaruu danda'u waan humna isaatiin lafa jalaa hoggaa baasu konkiriitii guutuudhaan diizaayinii illee kaasuudhaaf yookaan mootu diizaayinii kana dafanii yoo hawaasa kanaan kennine taate diizaayinii kanallee kafaltii yookaan itti gaafatamu taate hawaasni keenya dhugaa dubbachuuf rakkoo gurguddaa saaxilamaa jira jechaadha. Maaliif maappii tokko kaasaniitiin dhiyeessanii akkasitti waan kana hawaasa yoon kennine taate dhuunfaan abbootii dhuunfaan warroota sarveengii haa ta'u yookaan mootu warroota koonistirakshinii adda addaatiin diizaayinii kaasaatiin nu kennaa yoo jedhaniin mallaqa guddaa gaafachuu danda'a jechaadha. Kanaaf dhimmi kun bilookii akkasii irratti bilookii akkanaa irratti bilookii akkasii irratti diizaayinii kana barbaachisa kan jedhu yoo imaammanni akkasii ka jiraatu taate hin jiras jedhamaa jira. Yoo ka jiraatu taate bifa haqa qabeessaan bifa keessaayyuu hawaasa kana jiddugaleessa godhate humni isaa jiddugaleessa godhate turtii yeroo dheeraas haa ta'u dhawaataan hawaasni kun irratti ijaarachuu danda'amu osoo haalli mijaa'ee fi lama miidhamuun qabu sadi miidhamuun qabu hawaasni kun kan jedhu yaadni hedduun jira jechaadha. Tarii har'a kolanii lafa jalaa ol baasee konkiriitii guutee konkiriitii tokko har'a meetira lama jiddugaleessa meetira lama yoo goranne yookaan meetira tokko saantii 80 yoo goranne G+4 yoo ta'e meetira lama ta'uu danda'a meetira 3 ta'uu danda'a hin beekamu kana ogeessatti murteessa waan taateef jechaadha. Waan san jalaa baasuufu waan ittiin mana gubbatti ijaaran caalaa fixa jechaadha. Mallaqa ittiin silaa har'a namni gubbaa kanatti ijaarachuu danda'u san caalaa fixuu danda'a jechaadha. Kana gochuudhaaf turtii yeroo dheeraa osoo kennamee fi hubannoo yaadaa hawaasa har'an tana yaada hawaasni hedduun isaa dhugaa dubbachuuf miira adda addaa keessa jira. Miira hawaasaa kana tasgabbeessuudhaaf kaleessa manni irraa diigame yoo har'a xalayaan bor mana ijaarteen geessitu taate lafa sanarraa deemuu dandeessa kan jedhu dhufeef taate hawaasni kun garamitti deema. Hawaasa gammachiisaatiin hawaasa tasgabbeessaatiin dhawaataan yoo hawaasa kana fudhachiisaan deemne gaaga'ama guddaadha keessaayyuu dhalataan lafa sanii abbaan lafa sanii kaleessa kallattii adda addaatiin lafa isaa kunuunfatee lafa isaa gabbafatee hirmaannaa hawaasummaa keessatti hirmaachaa turan gibira adda addaa taaksii adda addaa kafalaa turan waggaa agasii keessatti yoo hangamoon ijaarre taate G+4 ijaarre taate kan yoo jiraate baay'ee ulfaataadha. Kunis akka hawaasni keenya jiddugaleessa godhameetiin deemu namoonni hedduun dubbachaa turanii warroonni gara YouTube chaanaalii keenyaatiin hordofaa jirtan yaada hawaasa keenyaa jiddugaleessa godhachuudhaan kan isin biraan gahaa jirrudha. Keessaayyuu akkuma isin jechuu yaaletti ammaaf bifa dandamannaatiin daandicharraa siiqee hawaasni keenya hamma diizaayiniin jedhamu kuni bahutti osoo waan tokko ijaarate warroota kiraa keessaa ba'anis malaan jechaadha haala tokkoon manneen numa babbareedaa bolokkeettiinis haa ta'u ijaaree haga gaafa sadarkaan diizaayiniin baheetiin hojiirra oolutti hawaasni keenya dandamachuudhaaf kan mana kireessee jiraatu jira kan mana kireeffatee jiraatu jira kunniin hunduu akka wal danda'e maachi ta'eetii waliin jiraatuuf wanni tokko sirraa'uu qaba jechaadha. Kanaaf haga dandameen hawaasni keenya ammas wanti beekuu qabu daddafeetiin daandii irratti aysiiqee gamoo ijaaruun qabu gamoo kana immoo kan ijaaramu seera amman tanatti dhagaa jirruun diizaayiniin kaafameetiin kennamee diizaayinii saniin ijaarachuu namni abbaan qabeenyaa yookaan abbaan lafaa ijaarachuu akka danda'u yaadota tokko argaa jirra jechaadha. Kanaaf dhaabbatee dhageeffachuu qaba dhaabbatee yaada isaa hubachuu qaba walii kennuu danda'uu qaba kan jiru yaada qaba. Keessaayyuu dhimmi akkam murteessaadha. Yeroo lafaa ol kaasan mana xiqqaas haa ta'u haa danda'ameen of duratti mana abdii toru har'a lafa keessaa ol baaseetiin dhiisee gubbaa laameraa gatee gaafa haalli mijaa'eef waggaa tokkoon boodatti waa walitti seef godhachuudhaan akkasitti ijaarachaa akka hawaasni keenya deemuuf carraan osoo kennameefi kan jedhu yaada hedduu marsaalee hawaasummaa irratti argaa jirra. Hedduun gara nyaattummaadhaan jechaadha. Hawaasni keenya manneen hedduun isaa diigamuu viidiyooleen tokko argaa jirra jechaadha marsaalee hawaasummaa irratti. Namoonni immootu yaadota wal cabsuu tokko argaa jirra. Abbaan sharaa ijaarates isaa mana. Kan dhoqqeen ijaarates isaa mana. Kan bolokkeettiin ijaares kan fooqii G+5 ijaares isaa mana. Namu humna qabuun ijaarate waan taateef namoonni adda addaa mana dhoqqee diigameef uummanni akkas ta'a mana sharaatiif akkas ta'a. No akkas hin jedhamu. Haamlee olii eeguu barbaachisa. Nu hunduu biyya keessaa baanee ni beekna.
har'a biyya alaa taa'ee namni kallattii adda addaatiin suuraalee tokko tokko itti poost gatan baay'ee waan nama cabsudha. Yoo xiqqaate hamlee olii eenyu abbaadha qabeenya. Abbaa mana gamoo ijaareetiifis abbaa sharaa yookaan mootu mana dhoqqee ijaares abbaadha qabeenya. Akkasitti ayyaanu isin jedha namoonni haala adda addaatiin yaadota isinumatti dhufeef sooshaal miidiyaa irratti fayyadamaa jirtan tarii osoo of qusanne bareeda jechuun barbaada. Keessaayyuu akkuma jedhame kana ji'a 8tti xumuramaa ji'a 7 xumuramaa waggaa tokko xumurama jedhamaa jira dhimmichi daandii jechaadha. Waggaa tokkottis yoo xumurame garuu hawaasi kennamootu carraa ittiin dhawaata dandamatee suutaan naannoo sanitti mana ijaarachuudhaan akkuma kaleessaatti hawaasni sun bakkuma sanitti deebuuf haalli mijaa'e kan guutumaan guututti dhabe ammootu falli osoo barbaadameef kan jedhu argaa jirra jechaadha sooshaal miidiyaa irratti. Misooma afoo dhaabbachuu fi miti misoomni murteessaadha bareedina magaalaa takkaa murteessaadha fiicharii dhalootaatiif kanaan namuu waan dandeenyuun akkasuma dhalattoonni naannichaa carraa adda addaatti fayyadamuudhaan naannoo ofii irratti invest osoo gatanii bareeda kan jedhu yaadata argaan turre waan nu dhaggeeffattaniif hundi keessanuu galatoomaa kan dhaggeeffachaa turtan gara foddaa Madda Walaabuu Miidiyaatti.